ዋው 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 ዋው! ይገርማል ዘንድሮ ኤነርጂ ይገርማል ዘንድሮ ይገርማል። ጉዲ ደጋ afaan jara keenya kana haasa'uun lakkinaan jedhanii natti eekamaa jiru. Ani afaan ishiinan jedhu akkam godhami maalumaafuu maafi mishkila maaltu nu gaafata maaltu akkas ta'e namaan jedhu hin jiru bara amma sa'aatii kanaan nu gaafatu hin jiru akka barbaanne. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kanaas sin geessisee warri laayikii gootanii na jajjabeessitanii hundi keessanuu galatooma siniin jedha naa jiraadha siniin jedha warrillee jirtanillee wal bira haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu kan ormaayyuu jala deemne ilaalla han keenya immoo walaa jajjabeessinu. Akkuma viidiyoon sinitti dhufeen laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina siniin jenna aamsa keenya wal bira dhaabannee walaa jajjabeessinu. Wal malee maal qabna muttillee baala qabaa si malee maalan qaba namichatu wal malee maal qabna amma yaa jaran kanaafiyyuu waliin dagatina amma harkallee rabbiin namaa laate alhamdulillah waa birrii miti qubaan tunnee bira darbuun yoo nutti tole immoo barreessuun homaa rakkinan qabu kenna rabbiitti harkillee siniin jedha. Kanaafuu akkuma viidiyoon sinitti dhufeen laayik godha bira darbaa siniin jedha nu jajjabeessaa ammallee warri nu jajjabeessitanii hundi keessanillee galatoomaa siniin jedha. Asumaan egaa nam lama sinii qabadhee nufee jechuudha. Inni immoo maayinni yoo jettanii egaa ajaa'iba nama dhibas dhugaa dubbachuuf egaa duraan dursaa Ruutaan fichii gaafattee jirti jechuudha. Abirshiin na hiikii jettee jechuudha. Eegaddee gaafa baaliitii amma garaa kutatti fakkaata akka duraa miti. Gaafa duraa na hiikii jettee viidiyoo irratti yaattee jirti jechuudha. Kaleessa immoo waraqata fiddee asirratti farramii isaa booda suuraatu itti rukutama. Aniifati walirraa gallee atis karaa kee deemii anis karaa koo deemaa namni si gaafatu hin jiru. Anillee jireenya kee keessaa baay'eera wanta ta'eef abbaa barbaadde yoo fiddee abbaa barbaadde wajjin yoo deemte abbaan barbaade yoo dhufee sitti laxxafamee si hammatee si hungatee naannan ananan aarsu maaliif ree hiyyoota kee iyyees sirraa adda baheera wanta ta'eef garuu immoo otoo immoo akkasitti haadha manaa kee ta'ee jiru akka ashkarii keetti na ilaaltee na tuffii guddinaa abbaan barbaade dhufee sitti laxxafamee abbaan barbaade dhufee si hungachuu abbaan barbaade dhufee si hammachuu hin qabu jettee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu amma maaltu barbaachisaa ta'eeree hanna barbaachisee jiru sa'aatii kanatti farramiitii gadhiiseera jedhiitii aniifatii addaan baanee akka jireenya keenya ooffannu hin barbaada jettee jirti. Obbo Abirish immoo ani dhaloota koo keessatti eddeen gaafa sitti dabalamuutii wayii hiikaa takka yaadees hin beekuu hawwees hin beekuu har'a eessaa fiddee waan akkasii simmararuu waan waliin dabarsine yaadattuu jedhanii jiru obbo Abirish. Isheen immoo inni darbeera ani kanumaafiyyuun saayitii kana ga'ee lafarra harkisaa ture malee qaatan barbaade kanaafiyyuu an dura darbeera kana achitti galatoomi jettee jirti. Inni immoo akkuma abbaa manaatti na kabajeetti kabajamii galatoomii na kabajee jirta. Kanadhaa deebbiin kee kanadhaa ilaashi kee galatuumi jedhee jira. Isheen immoo galatarraa fi abbaa manaa koo jaalallee koo hinaafan nama raachaa inni dubartii ta'e natti murteessuun hin qabu otoo mataa isaa akkam jedha nam tokko gizee dubartii
baalati daarii otoo qabu dubartii biraa wajjiniin wazzalazzalamu maal sinitti fakkaata? Otoo sintee maal gootu? Kanaafiyyuu ani obseera. Obsas akka ajaa'ibaatti hin obsee jira. Amma immoo obsi daangaa darbeera wanta ta'eefi addaan cinnee jireenya mataa keenyaa jiraannaa jettee eshi jedhanii obbo Abrish kaleessa kukkutanii lafa naqanii jiru waraqataa. Har'a immoo lammaffaa dhugaa qaldii dubbachuu miti wallahi isa dhugaati. Har'a immoo waraqata maaxaraa poolisii irraa deemtee fiddee ammallee lammaffaa waraqata fiddee itti kenniteetti mana isheetti jechuudha. Har'a immoo mucaa ijoollee warra kanaan dura walitti naqee Abbush moo eenyu jedhan kana isa wajjiniin dhuftee waraqata kanas maaxaraa kanas itti laatteetti. Har'a Abrish eeshi jedhee harkaa fuudhee jira. Maaxaraa harkaa fuudheera maal jechuudha jettee karaa seddee tolaan didee higgiitiin deemna. Higgii kana immoo maaxaraa kana immoo saantutti kenninaan jedhe wanta ta'e na biraa maal godha isa bira taa'a jettee maaxaraa as fuutee waraqata as fuutee itti kennitee lubbuu namaa hin baasne farramee sii kennuun dadhabu eshi mari'adheen farramee sii kenna galatoome hanna kabajjeef akka abbaa manaatti jedhee waraqata isaarraa fudhatee bira darbee gola galeeraa hin bo'atee hiikuumoo dhiisuu jedhatee rabbitu beekaa boruudha qaxaroon. Egaa akka jarri ta'an immoo dabaree itti haanu sinitti himna ammaaf asuma irratti dhaabnee jirra. Ittaansee lammaffaan immoo tsiggeen baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa dubbachuufi jechuudha. Maaliifi mucaa fireendii ishee waggaa dheeraa waliin turanii har'a daanee jechuudha. Har'a qalabatii godhachuuf goddanyoota isaa wajjiniin mana qabatanii bareechanii akka ajaa'ibaa kanatti mana keessa bareechanii waan hunda bareechanii kireessanii jechuudha. Qalabatii harkatti dha'achuuf wanti lafarratti hafee hin jiru hundumtuu babbareechamee waamamtee dhuftee yoo fidanii bira geessu naatee eddee jiru wallaattee dhugaa dubbachuufi akkasitti isa gaddisiiste jechuudha. Hiriyaa isaa keessatti goddanyoota isaa keessatti inni durumaayyuu narraa taqabbaluu isheef narraa fudhachuu isheef hin fudhannee isheen beeku garuu sodaadheen jira jedhee himatee jira jechuudha. Akka kana hiriyaa dhaabdee yoo achiiti ija cufanii fidanii yoo fidanii jechuudha. Hoo of fuulduratti argitu hin naate ani sin jaalladha jennaanii dhugaa seete moo ati san kanaan dura qalladee fi amma ani hin qobboone hojii dalagaa baay'eerra hin jira karoora baay'een qabaa fuuldura kootti waa yaaduu waan asaabuu waan qaba wanta ta'eefi ammatti wayii itti daarii keessa galuuf hin asaabne jettee jechuudha. Deebii isheen deebistee kanaafuu goddanyaa keessatti isan salphisiin jedhanii kadhataa jiru goddanyoonni hin ta'uu jettee ani waan baay'ee yaada ganaa waan baay'ee ani hin godhu qaba amma jireenyatti galuutti daariitti galuutti yaadnes itti nasaabnes ganaadhaan waan fuuldura kootti yaaduutu qabu kana keessa hin galu goddanyoota isaa illee hessiisuu isas illee hessiisuu jedhee waan yaadni tokko keessa dirqabaan waan hin barbaanne tokko keessa galuun qaba kan isheen jettee jechuudha. Akka kanaanii daaneen aaree waan qophaa'ee sana xaarmuzii achi jiru homaa achi jiru fuudhee lafatti xaawulaa ishee wajjin lafatti galgashee jechuudha. Baay'ee tokko kadhatanii dadhabanii barbaadu jette qobbii miti ani jette. Isa kana duras immoo waliin naasonaa waliin qallanna malee tidaariif ganaadha hin mari'annes waliin gaafannes akkamiini kan inni ani isheen jette jechuudha. Inni kanaan dura sobdee ture inniti kan hundumaa na agarsiisaa turte ana eegaa turta anarraati jedhanii waan kana keessa akkan galu waan kana akka asaabee qopheessuu kan na godhe gaaffii kee kanaan duraati dura anarraa ba'uu qaba jedheeni ani kana qopheesse ati lakkaa sobdeenti na attaalalaa jirta kan inni jedhee jechuudha. Miti jettee miti qophiin qabu ganaadha
tidaarii kana keessa galuuf kanaadha jettee naasuu kana kiw jettee jechuudha. Dhugaa rabbii qaxaqaxamte innillee aarii sanaan boo jedhu mana sana keessaatii xaawulaa lafatti billim ishee godhee baay'ee kuteera jechuudha. Goddanyoonni isa wajjin yaa'ee wanti qophaa'e egaa wanti sila gammachuutiin wanti hundi kun akkasitti qophaa'e bilaasha ta'e kasaara galamii jechuudha. Ijoolleen hundinuu isa wajjin yaa'ee intala tokko malee hin jirtu dubartii keessa isheen isee biratti haftee ammallee mucaansa tokko ati eenyu olittidha annati isa didduu sumayyuu argattee moo dhabdee qalabatii anata akkasi salphistu kan inni jedhee jechuudha. Jennaan dirqamanii isan salphisu jedhee jireenya hin barbaanne keessa garuu qabaare kan jettu qabana gadhiisaa jette kataraa isheen illee jechuudha. Isheenillee giddiitiin qabanii dhugaa namichillee goddanyaadha fakkaata. Goddanyaa Daaniiti. Akka jiruun illee waan xaarmusii waan dhugaan natti fakkaata. Innillee ishee asii isaanitti otoo isaan ta'anii xaawulaa sana ol fuudhee ol galgashee deemee biraatii jechuudha. Ijoollee baay'een itti aartee jirti. Akka kanaan otoo milkaa'iin kasaaraa galee Daaniin jechuudha. Isa yaadesi milkoone intallillee qalabatii kanan hin fudhadhu jette gungumaan fudhadhuun amma ani ittiin qobboonee hin tatee fi gungumaa sirraan fuudhuu kan isheen jette jechuudha. Akka kanatti wanti qabame hunduu kasaaraa galee Daaniillee gadda keessa galee tsiggeenillee ani baay'ee tokko na'ees jira suuta jenneeti haasofna amma miti waan kun jettee jechuudha. Achumaan Daaniin aarii lakkannaatti halalaa jirta durayyuu na sobaa jirta anarraa haa ba'u jedheeni ani ati dhugaattii dubbataa jirta seeni akkamiin akkasina goota akkamiin hiriyaa koo fuulduratti goddanyoota koo fuulduratti na salphistaa jedhee aaree achumarraa mana keessaa bahee kasaaraa galee kasaaraadha kuni dhugaa rabbii mana akka ajaa'ibaatti babbareechanii waan hundaa gosa gosanii akka kanatti gammachuu malee addaan ba'uun nama gaddisiisa. Wanti qophaa'e hundinuu lafatti badee jechuudha. Ayi miskiina karaarra jirtu tolaattanii wallaahi hanyaatu dhabeessa karaarra taa'u fuutanii bishaanitti kookallaa sanallee fuutanii otoo itti daddarbatan rabbi biraa ajirii argattu. Ayi miskiina meeqa jira sammasini lafatti galgashitanii caccabsitanii itti taphattan kana beelaa baay'eetu karaarra taa'aa jira. Yoonasa kana totti kennitanii silaa ajirii argattu yaa bada hiyyeessa. Akka godhumee uummata kana yaa rabbii ko wallaahi ani gizee waan mi'aan itti taphattanii namni nyaatu dhabee boo'a isamatu na dhukkuba dhugaa rabbii wallaahi. Akka kanaanii waan qophaa'e kana lafatti gaggalashanii namni nyaatu dhabee dhuguu dhabee rakkata. Jirri immoo aariitiin quufaatiin saayinii waan birrii meeqaan bitamte har'a tokko ishee dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gizeen galee tokko raftii fi intiniin aayilaandiin tokko birrii 1,000 jedhanii xiqqoo guddaadha malee xiqqoo guddinni isaas guddaa sagar malee miti garuu amma immoo akkamaa ta'ure. Kanaafuu kana fakkaatan siniin jedhaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jara lamaan kana tokko qalabatii keewwadha narraatii fudhadhu jedha tokko immoo nagayeeraa firmaanaa kennii jedha jechuudha. Jara lama kanaa walitti fide kanaaf jechuudha. Tokko hidhachuuf bo'aa jira tokko immoo hiikuuf bo'aa jira. Maal jettu meema kanarratti subhaanallah baay'ee tokko namas dhiba baay'ee tokkos nama gaddisiisaa jechuudha. Jireenyi roottaa baay'ee tokko keessumattuu kan roottaa dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Gara ji'a 12 keessa galte gaamma isheenii otoo takka gammachuun argiin araaramanii ji'a 2 toon guutiin ammallee deebanii kunoo gara ji'a 12 gaama waggaa jechuudha. Waggaa gaanii otoo akkas ol raasanii macarrashaa irratti kunoo foolti xaabaa deemtee waraqata fiddee farramiitii hin agadhiisii jettee jirte egaa. Akka kanaan kadhataa jiru ijoolleen dhiisii lakkii waan baay'ee waliin dabarsitaniitu qallaalittidha hiikaanii jireenyadha kun qabamiti lakkii obsiin astakaakalla hundaa jedhee Ifreem ka'ataa jira. Lakkii boodammoo godda'amta booda rakkattaa jechaa jira. Haniin amma rakkanne aniin amma godda'amne booda hin godda'amu jettee deebiste jechuudha. Innis immoo lakkii gaafan si hiikee rakkattaa jedhee Abrishii jechuudha.
haniin amma rakkadne gaafa sana rakkadhu homaa miti atumti na hiiki malee hin rakkadhu yoo rakkadhes homaa miti kanarraa jireenya kee kanarraa sati na tuffattu kanarraa jettee jirti kanaaf